Okay, welcome to grade 9 civics unit 2 answer to unit review exercise. Baga nagaan karan barnoota civics kutaa sagalii nagaan dhuftan jecha arra wanni waliin barannu arra wanni waliin ilaallu unity tokko gartee unity lammaffaa tana answerii gartee review exercise gartee unity gaafii unity lammaffaa isa dhumarra jirtu review exercise jenna. Wajjin talee jechuudha. Kanaafuu aga xumuratti akkan wajjin turtan isin afeerra jechuudha. Okay, answer to unit review exercise. So let us start with part 1. True or false? Okay, let us start with number 1. Rule of law can be respected under authoritarian government. So the answer is simply false. 2. Citizens of a country that has a written constitution have better access to know about their rights and duties. So the correct answer is true. Okay, let us move to the third equation. Okay, in the third equation, corruption is one of the factors that affect the prevalence of rule of law. So the answer is true. Okay, look, number 4. Unlimited government, who is no rules of law are accountable to the people. So the answer is false. Okay, party 2. May party lammaffaa kana san ilaalla. Multiple choice dha kun gaafa filannoo dhamma akkuma beekamutti. So kanaaf waan hojii ilaallachuudha. Gaafa tokkoffaan maal jetti? The constitution of FDRE gives a law making power to the dash. A. Judiciary. B. Legislative. C. Supreme Court. D. Executive. So simply the answer is B. Legislature or legislative power is making the law. Bata kide ibsan sa umati legislative ta tanafu kana jechuudha. Okay, gaafii itti aantutti adeemnu. The major source of law in a democratic country is based on dash. A. Will of the government. B. Will of the elders and the religious leaders. C. Will of the people. D. Will of the politicians. So among these 4 alternative choice, the correct answer is what? C. Because of what? Will of the people. Will of the people. So sanafu maddi ol'aanaa gartee maddi ol'aanaan seerota jechuudha. Maddi irra baay'ee madda seerota seera biyya dimokiraatii siistamiidhaan bultuu keessatti maaltu hundaa jedhe? Will of people yookaan fedhii uummata irratti jechuudha. Fedhii uummata irratti hundaa jedhe seeronni bahu. Kan jirutti fedhii uummataa kan jiddu gala godhate jechuudha. Faayidaa uummataa kan jiddu gala godhate jechuusaati. Kanaafuu deebisaan salphate caataa jechuudha. Okay, part 3. May part sadaffaa tan ilaalla. Short answer and the missing words ja. Kanaafuu gaa ilaalla jechuudha. A. Corruption cause many social and economic problems. List 3 of them ja. Kanaafuu gaa corruption takka yookaan malaamaltummaan social fi economic yookaan hawaasummaa fi dinagdee rakkoo dinagdee fiddi jee corruption yookaan malaamaltummaa jechuudha. Kanaafuu sadii tarreessi jee wantoota akkas godhan kana. Tokko maal jechuudha? Inequality walqixxummaa dhabuu jechuudha. Lack of faith in the political system. Gartee faith jechuudha. Lack of faith jechuudha wala manuu dhabuu jechuudha. Disregard for law. Seeraan buluu dhabuu jechuudha. Economic growth decrease. Guddinni dinagdeedhaa gad irratu
reduction of social service gartee tajaajila hawaasaa irratti jechuudha. Government officials take public money for themselves gartee biiroolee mootummaadha gartee maallaqa uummataa dhimma dhuunfaatiif yookaan immoo karaa dhuunfaa dabarfatanii ittiin mana ijaarratu, ittiin fooqii ijaarratu, ittiin makiinaa garaagaraa ittiin bitatu jechuudha. Silaa qabeenya silaa yookaan immoo maallaqa silaa piroojeektii garaagaraa uumuudhaaf yookaan karaa tolchuuf fayyadamumsa bifa malaamaltummaatiin gartee abbummaan gartee kanummaan aangoo qabu waliin dabarsaniituma wal nyaachisanii qabeenya silaa waan silaa uummata fayyaduu qabu ifiifti fayyadamuu jechuudha. Kana faa'uuta kana keessaa sadii yoo tarreessite ni argattaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gaaffii itti aantutti dabarra. Gaaffii lammaffaa. Government whose power, duties and responsibilities are established by the people before the take power are called dash jam jechuudha. Constitutional or democratic government jettaan bakka itti duwwaan sun constitutional yookaan immoo democratic government itti guutaa duwwaa yookaan duwwaa kitaaba irratti jechuudha. Haala kanaan deebisaa wanni ta'a. Sadaffaa kanas. A constitution which is not compiled in a single document is called an unwritten constitution. Gosti constitution dha kan gosti heeraa kan not compiled jedha gartee dokumentii keessatti kan barraa'ee hin teenye jechuudha. Kan bifa barreeffamaatiin barraa'ee hin teenye taa'ee dhalootaan dabarre maal jennaan unwritten constitution heera hin barreeffamaan hin teenye jennee bakka sana guunnaa jechuudha. Duraan duwwaadha jechuudha. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.